Har'a tooftaa ittiin sodaaf yaaddoo jireenyaa mo'annu qabadhe isiniif dhiyaadhe. Yeroo baay'ee nama jalaa wanti dhokatu nama kan uume akka jiru dagachuudha. Haqa jiru dubbachuuf garuu namni ofiin of uume hin jiru. Halluu gogaa kana, hojjaa fi furdina, saalaa fi lammummaa kana namni ofiin filatee gara addunyaa kanaatti dhufee hin jiru. Mee boca amma ittiin jirtu kana of ilaali. Biyya yookaan suphee isaa kuttee dholon dhalatte. Atumtiyyuu akkasitti of argite bara. Kanaaf maaltu si jeeqaree? Qooda lukkuu cululleen hin fudhattu. Ganama waan siif kenname akka argattu beekuu qabda. Maaliin nyaadha? Maaliin uffadha? Maal keessan jiraadha? Akkamittan jiraadha? Eenyuun qaba ani? Mana akkamiin ijaaradha? Ijoolleen koo maal uffatu? Ijoolleen koo maal nyaatu jettee mataa kee miidhuun qabda. Dhiphattees jijjiirama tokko fiduu hin dandeessuutii hin dhiphatin. Guyyoota, barootaa fi seenaa dabarsite gadi fageessitee yoo yaadde dhiphachuurraan kan ka'e imimmaanni si waan ta'eef kan darbetti yaada kee ni dhiin. Waa'ee boris gadi fageessitee dhukkubsitee hin yaadin. Sodaadhaan si guutanii boritti adeemu si yaaddessu. Yeroo masiif kennametti haalaan fayyadami. Nyaadhu, itti hojjedhu, itti boqodhu, uffadhu, boreeggadhu malee ati har'a dhiphinaan of ajajnaan guyyaan boris hin beektu. Atis isheen arginaaf ta'a. Qooda daqiiqaa 60 teessa dhiphattu daqiiqaa 30 fudhadhuutii maal akka hojjettu, eessatti akka hojjettu, eenyu wajjin akka hojjettu, yoom akka hojjettu, akkamitti akka hojjettu yaadi. Daqiiqaa 10 hojjedhu. Daqiiqaa 20 hafan ammoo dugda kee ciistii wantoota hojjette kanatti boqodhu bashannani. Mee biqiloota bakka ilaali. Isaan hin qotan, hin facaasan, hin haraman, hin haaman, gombisaa itti ol kuufatanis hin qaban. Dunkaana itti bitaniif itti daldalanis hin qaban. Mana yaalaa hin qaban. Garuu mootiin biyya kamiillee hangam yoo uffate hanga biqiloota bakkeen uffatu. Waaqni biqiloota uume bareechisee isaan jiraachisa. Yerootti gara yerootti uffata isaaniitti jijjiira. Bokkaa qulqulluu roobsee qaama isaaniirraa miiceetu isaan qabbaneeffachiisa. Isaan waaqa isaan uume garaa guutuu waan amanataniif isaanitti hir'atu. Uumaa kee yaadadhu. Isa galateeffadhu. Isatti amantaa guutuu qabaadhu. Innutu ati hin beekin haala kanaan si uume erga si uumeetis hin dadhabu. Namni jiru abdii qaba, namni abdii hin qabne immoo nama du'eedha. Ati immoo jirta. Egaa sodaa keessaa bahiitii imala jireenya keetti fufi. Haasaawwan achiisaa eebbaa kana milkeessaatiin isiniif dhiyaateedha. YouTube marnataa subscribe gochuun dagatinaa, laayikii fi sheerii godhaa hiriyoota keessaniifis akkasumas yaadaaf qeeqa qabdan immoo koomentii jalatti naa barreessaa jedhaa. Ulfaadhaa.